Sharafoota maallaqaa guyyaa har'aa kan ittiin oolee jechuudha. Egaa akkuma beekamu sharafniif maallaqaa amma immoo akka duraa sanatti ol ka'uu jalqabee jira jechuudha. Karaa baankiis karaa gabaa gurraachaas egaa dabalataan immoo guyyaan har'aa Noovembarii 18 baatii 11/2025 jechuudha. Nagaa waaqayyoo isiniif haa ta'u. Hordoftootaa fi jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyya ani nagaa kooti nagaa guutuu nagaa irraa hafaan qaba. Nagaan na bira jiru immoo isin birallee haa jiraatu isiniin jedha. Egaa kanatti aansuun waa'ee sharafa guyyaa har'aa kan isinii qabadhee dhufeen jira jechuudha. Namoonni immoo mana koof yookiin chaanala kanaaf haaraa taatan laayik godhaa, sheer godhaa, sabiskiraayib godhaa gara maatii kootti dabalamaa isiniin jedha. Yoo laayik gootanii hedduminaan obboleewwan keessan bira gahaa isiniin jechuun barbaada. Yaada qabdan qeeqaafiin gaaffii qabdan immoo komentii jalatti barreessuu dandeessu isiniin jedha. Egaa akkuma gara sagantaa keenyatti gallu guyyaa har'aa Ameerikaan doolaarri tokko 181.39 oolee jira. Akkuma beekamu guyyaa yeroo darbe ture garmalee ol ka'ee hanga 182 irra ga'e gadi deebi'e hanga 178tti deebi'ee ture. Har'a garuu 181tti ol ka'eetiin jira jechuudha. Kanaaf namoonni baay'een keenyi gaafa maallaqni gadi hir'atu baay'ee gaddaa yookiin immoo hamilee nu cabaa ture jechuudha. Ammallee deebi'uutti jira. Dabalaa Adeemaa jira isiniin jedha. Kallattii lamaaniinuu akkasuma warri Beeruut jirtan doolaarri isinii kaffalamuu fi akkasuma immoo warreen Joordaan doolaarri isinii kaffalamu asumarraan dhaggeeffadha. Bakka sadiitti Beeruut jennee Joordaan jennuuf jechuun rasa kana isinii wayya isiniin jedha. Itti aansuun Ameerikaa doolaarri tokko karaa baankiidhaan immoo 150.52 oolee jira. Inni itti aanu yuuroodha. Yuuroon tokko karaa gabaa gurraachaatiin 210.39 oolee jira. Akkasuma karaa baankiidhaan immoo yuuroon tokko 174.23 oolee jira. Inni itti aanu Swiidin kiroonidha. Swiidin kiroon tokko karaa gabaa gurraachaatiin 18.17 oolee jira. Akkasuma paawundi sterlingiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin guyyaa har'aa 238.84 oolee jira. Karaa baankiidhaan immoo paawundi sterlingiin tokko guyyaa har'aa 194.1 oolee jira. Inni itti aanu Chaayinaa heewaanidha. Chaayinaa heewaan tokko karaa gabaa gurraachaatiin 25.56 oolee jira. Akkasuma karaa baankiidhaan immoo Chaayinaa heewaan tokko 20.74 oolee jira. Inni itti aanu Yemen riyaalidha. Yemen riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 0.64 oolee jira. Inni itti aanu Kanaadaa doolaaridha. Kanaadaa doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin guyyaa har'aa 128.86 oolee jira. Akkasuma karaa baankiidhaan immoo Kanaadaa doolaarri tokko 105.39 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Awustiraaliyan doolaaridha. Awustiraaliyan doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 117.34 oolee jira. Akkasuma karaa baankiidhaan immoo Awustiraaliyan doolaarri tokko 96.20 oolee jira. Inni itti aanu Swiss firaankiidha. Swiss firaankiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 228.12 oolee jira. Karaa baankiidhaan immoo Swiss firaankiin tokko 184.48 oolee jira. Inni itti aanu Turkii riileedha. Turkii riileen tokko karaa gabaa gurraachaatiin 4.24 oolee jira. Akkasuma inni itti aanu Omaan riyaalidha. Omaan riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 471.19 oolee jira. Akkasuma mootii birrii yookiin immoo sadarkaa tokkoffaa irratti kan argamu Kuweet diinaaridha. Kuweet diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 560.64 oolee jira. Akkasuma egaa yeroo maallaqni karaa baankii fi karaa gabaa gurraachaas akka sadarkaa guddina maallaqasaa yeroo isiniin jedhu maallaqni guddaan takkaadhaan birrii 5 birrii 6 hanga birrii 10 kan dabalan jiru. Warreen akka biyyoota gurguddoo maallaqni isaanii sharafni isaanii gurguddaa ta'e jechuudha.
akkasuma immoo warreen xixiqqaan immoo akkuma sadarkaa isaaniitti hanga saantibarraa kaasanii daddabalu yeroo dabalan jechuudha. Akkasuma egaa karaa baankiidhaan immoo Kuweet diinaarri tokko 481 tuqaa 10 oolee jira. Inni itti aanu Dubaay diraamidha. Dubaay diraamni tokko karaa gabaa gurraachaatiin guyyaa har'aa 49 tuqaa 31 oolee jira jechuudha. Karaa baankiidhaan immoo Dubaay diraamni tokko guyyaa har'aa 40 tuqaa 98 oolee jira. Inni itti aanu Saudi Arabiyaadha. Saudi Arabiyaa riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 48 tuqaa 32 oolee jira. Egaa warri Saudi Arabiyaa jirtani akkaataa baay'ina maallaqa keessanii yookiin immoo iskeelii maallaqa keessanii sadarkaa guddina isaatiin kan isaan isinii ergan jechuudha. Abbaa ibbaa, abbaa 10, abbaa 50 akka kanatiinidha. Namoonni abbaa ibbaa jedhamanii namoota maallaqni isaanii 4,000, 5,000 hanga 10,000 warri ta'an maallaqa isaanii qaaliidha yookiin immoo wuddiidhaan ergatu. Kana yeroo hin jiru 42 fa'iin ergatu isaan kun jechuudha. 42 jechuun birrii Saudii tokkoon ishee birrii Itoophiyaa 46 birrii Itoophiyaatti jechuudha. Namoonni akkasuma immoo gara giddu galeessaa maallaqni keessan ta'e immoo hanga 23 illee kan ergan jiru. 23 jechuun birrii Itoophiyaa 45tti kan ergan jiru. Maallaqa garmalee xiqqoo taatellee amma immoo isaan kan isaanitti ergaa jiran jechuudha. 23 adii fi hanga 23 adii fi 24 gidduu kana 30 birrii Itoophiyaa riyaalli tokkoon isaa birrii Itoophiyaa 43 fi 43 adii hanga 42tti illee kan ergan jiru jechuudha. Akkaatuma daldaaluma isaaniiti garaagarummaa qaba hundumti isaayyuu jechuudha. Kanaafuu maallaqa keessan garuu baay'istanii qaala'insa kana ilaaltanii baay'istanii maallaqa keessan takkaan namatti hin laatinaan isiniin jedha. Egaa karaa baankiidhaan immoo jechuudha Saudi Arabiyaa riyaalli tokko immoo 40 tuqaa 13 jira. Akkasuma Bahriin diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin guyyaa har'aa 480 tuqaa 70 oolee jira. Inni itti aanu Joordaan diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 255 tuqaa 62 oolee jira. Inni itti aanu Israa'el shiqilidha. Israa'el shiqil tokko karaa gabaa gurraachaatiin 55 tuqaa 32 oolee jira. Akkasuma Indiyaan ruupiidha. Indiyaan ruupiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 1 tuqaa 82 oolee jira. Akkasuma inni itti aanu immoo Kaatar riyaalidha. Kaatar riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 48 tuqaa 41 oolee jira jechuudha. Egaa maallaqni guyyaa irraa oolmaan isaa waaree booda yookiin immoo gara galgalaa kana fakkaata jechuudha. Ganama hin beekuun ilaalle'anii ganan barreesse kan waaree boodaati jechuudha. Baay'ee biizii ta'aa oolee siniin jedha. Yaa'u sinitti barfadheetiin jira jechuudha. Namoonni ganama ergachuu barbaadanii sinirraan turee na'uuf kolchaa siniin jedha. Oolmaa gaarii yookiin bultii gaarii siniif haa ta'u bultiidha waan ta'eef nagaan naa bulaa lafa nagaa siniin jedha. Turtii gaarii.